deebi'uu qabdi. Amantii kanarraas araara tokkoomuu kan jedhuudhaani har'a qaama ce'umsaa adda bilisummaa Oromoo wajjin kan jalqabne ni qabna. Walta'iinsa irra geenye ni jira. Achitti hin dhaabbatu. Itti fufa. Warra kaanis sadarkaa wal hubannoo kan walii mallatteessine ni jira. Warri immoo waliin haasa'aa jirrus ni jiran jechuudha. Humna keenya keessaa faffaca'insa humna keenya keessa jiru yoo irra aanne yoo gara biraan hafe yoo tokkoomuun hafe diina tokkicha keenya irratti haa fuulleeffannu jennee walta'iinsa tokko irra geenye kun injifannoo guddaa. Hin qaanofne mootummoota warri keessattuu Habashaa isaanoo waliin galani isaan waliin galani amma gurbaa tokko gaaf tokko na aarse baay'ee na aarse. Afaan Oromoo hin danda'a. Afaan Amaaraatiin naqeetu mana faaltoo kiyyatti akkana barrisaa afaan meeshaa bareedaadhaan gurraa balleessaa jirra beektu faaltoo kiyyatti achirra dhaqee isin warri Oromoo warri Onegi kun waliin galtani wal facaasaa jirtu jedhe. Akkanni qaama nama suukanneessu kun beektu kana dhagahu. Naftanyaa wayiiti gurbaan afaan Oromoo isin ta'e garuu afaan Amaaraatiin haasa. Isin waliin galtani nu tuffate beektu akka sabaatti tuffatamaa jirra akka ummataatti tuffatamaa jirra. Ummati kun garuu ummata humna qabu ummata leenca ummata goota gootummaa isaa kan argisiisuu dandeenyu garuu yoo waan diinni nuuf hawu dura dhaabbanneedha. Diinni faca'uu keenya barbaada. Gimboo sabaatti Biraanuu Naggaa hoogganoota keenya wajjin wannitti Waashingtanitti wal haasa'aa halkan tokko irra bulanii ejjennoo keessan kana kaasaa jedhe. Lakin kaafnu eega diddaniiti gaa amma isin facaafnan akkas nuun jedhaa jira Habashaan ifa baase akka nuun jedhaa jiran diinoti keenya warra aangoorra jiru tun ta'e warra aangootti deebina jedhanii jedhanii amma uummataa jiran akkas nuun jedhaa jiran Oromoo noo kana ofirratti argaa jirra nu argaa jirra kana moo shaneedhuma kan shanee abaaru shaneen immoo hidhannoo gaafa duraa fuudhamtee hidhatamtee lafa keenya shanee itti dabalachuu guddifachuu kan dandeenyuu fi injifannoo sana kan ga'uu dandeenyu immoo yoo nuyi Oromoon wal taanee waan dandeenyu walii gumaachine kan biraa yoo hafe amilee wal buusuu dhiibnee wal jajjabeessine isa hojjetu yoo jajjabeessine injifannoo ni geenya. Kanaafi amma humna Oromoo walitti fiduu kan jedhu sana adda bilisummaa Oromoo jalqabe itti fufa hin dhaabbatu sana irratti qooda isinirraa eegamu akka gumaachitan adda bilisummaa Oromoo irra deddeebi'ee waamicha isinii dabarsanidha. Nu bira dhaabbadha waliin qaanii nutti deemaa jirtu ofirraa hambisnu. Qaanii nutti deemaa jira. Qaanii maalii? Warri Amaaraa wal ijaaraa jiran wayyaanee keessisaa gara inni itti bahuuf maal akka inni ta'u hin beekamne malee keessisaa bokokaadha. Aangoo humni tokko akkasuma humni tokko deemee aangoorra akka turaa deemeeni keessa isaatiin sistamiinsaa sirnisaa hojjechuu dadhabu. Ammas jijjiirraan kan biraa yoo dhufu haalli jeequmsaa tokko yoo dhufu Oromoon of hin qopheessine akkuma kan kufaatii bara Haile Sillaasee akkuma kufaatii bara Dargii ammas haalli kan biraa dhufe Oromoon hidhiidhuma xuuxaa hafuuf deema moo akka hidhii xuuxuun lammata sarraan geenyetti akka biyya isaa irratti kan biraa humni kan biraa isa irratti hin ajajne taasisuu irratti of qopheessaa wal qopheessaa jira moo lakkii maali humna shaneen kun isheen kan Wallaggaati gara lakkii shaneen kun kan akkasiiti.
shaneen kun kan pheenxeeti. Shaneen kun kan akkasiiti. Waliin jechuudhaan humna keenya silaa walitti deebisne humna tokkummaa ijaarree diina keenya sanutti deemaa jiru sana. Yaaddoo qaanii nutti deemaa jiru sana keessaa ba'uuf tattaafanna moo isa achi fagoo sana dhiibnee kuubaa fi buutuu xixiqqoo asiitii mul'attu kanarratti yeroo keenyaaf humna keenya fidnee gaafa inni guddaan sun dhufee gaabbuuf deemna. Daayinaamiksii adda addaa deemaa jira amma gaanfa Afrikaa waan hidha Abbayyaa deemaa jiru. Achi keessatti amma waan afoollummaa jedhanii corruption jedhanii kan isaan dhoofaa jiran inni sun hammamitti deema nuuf miti kun nuuf jijjiirraa wayii fidaa innee miti. Isaan keessatti waan inni uumuuf deemu. Isa kana hundaa jala buunee xiinxalannee walii keenya walii odeessa walii kenninee wal ijaarree haara sanaaf wal qopheessaa jirra moo isa sana ija keenya achirraa duruunfannee isa sana ilaaluu dhiifnee isa kanarratti yaada keenya deeffachuu dhiifnee kan biraatti jirraani. Abbootii keenya duri baay'ee balaaleffanne beektu. Maali yeroo warri Habashaa qawwee sana dhaqanii warra Xaaliyaanii Faransaayii maalirraa qawwee bitan? Maal abbootiin keenya suni eegee loonii qabatanii sanas hin beekanii addunyaarraa of kutaniiru. Har'a namni balaaleffannu hin jiru. Namni balaaleffannu hin jiru.